عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيسا بتكم؟ Ayyaadha. Kuni wanni nama nyaatu keessa jira jechuun himtanii jirtanii qophii darbe irratti wanni nama fayyadu immoo waan akkamii keessatti argamuu danda'a? Wanni nama fayyadu kan akka qurxummii nama hedduminaan akkasii garagalbii kanallee akkasii yeroo deemanillee akkasii eegganee hedduminaan keessa jira jechuudha. Wanni nama fayyadu keessa jira. Faayidaa guddaa qabu isaanis jechuudha. Nama isa yaadde. Jiraatin amma yeroo namni akkanatti bira jiru namatti dhufee nama miidhu wantichi yeroo qophaa jiranii nama qophaa kanaan miidhuu danda'a. Asirratti wanni jechuu barbaadu tokko jira. Lubbuun bishaan kun lubbuu nama hedduu galaafatee jira. Nama jaaddootti bara tokko nyaatee jira. Utuu qaamni waan kana laallatu qaamni bishaan kana waan kana laallatu karaaf gaarii waan uummanni irra ce'ee fakkeenyaaf gamaa gamanatti namni walirraa cituu hin danda'u. Soddaa gamaa gamana soddaa jira. Walii wajjin wal keessa tokko jiraatama. Wal keessa nagadamee